jirtu. Ijoolleen balaa jirtu. Balaa zallaqaa jirtu. Zallaqaa qilxuu jirtu. Ijoolleen badhaasaa jirtu. Badhaasaa magarsaa jirtu. Abuna Pheexroos jirtu. Gootni fardaan ari'ee diina kokkeetti qabee xaaliyaaniitti raree akka hin galleetti adabee. Dhiiga isaa dhangalaasee lafee isaa itti cabee olaantummaa gurraachaa adii irratti lallabee. Gootummaan Itiyoophiyaanotaa addunyaa hunda labee isinitu ofii du'ee anaan boqqoo ol qabee. Kafuni akkam jirtu kabajamtoota daawwattoota AMN Plus kan isin daawwataa jirtan AMN Plus qophii qora sammuu irra geenyeeti kan nuti jiru. Qophii qora sammuu keenya guyyaa har'aatiinis qophiilee isin bashannansiisu akkasumas isin bohaarsu jennee yaadne egaa qindeeffannee imala keenya haala bareedaa fi miidhagaa ta'een imala keenya jalqabneeti kan nuti jiru. Maariin gaaffiileewwan keenya guyyaa har'aas egaa keessumattuu yaadannoo injifannoo alaa wajjin kanneen wal qabatan akkasumas beekumsa waliigalaa qindeeffannee egaa qophoofneeti kan nuti jiru. Isinis egaa bakka teessan teessanii AMN Plus warreen daawwachaa jirtan hundi keessanuu gaaffiiwwan asii gaafatamu isinis warreen dorgoman wajjin dorgomaa wal gaafachaa irratti hirmaachaa turtii bareedaa akkasiin dabarsaati nu faana turtan abdii guddaadha kana ni qabu. Qophicha qopheessuun kan si waliin turu Aancaaltuu Shumeeti akkasumas immoo ogeessota kaameeraa mara waliin ta'uudhaan amma xumuraatti yoo nu waliin turtan dhuguma isiniin jedha homa tokkollee hin mikooftanii marri isinis turtii keessan nu faana taasifadhaa gamanumaan gara qophiitti dabarru aymallu. Mee wala barru daawwattoota keenya wajjinis balbala maqaa kee. Tole eebbaa toleeraan jedhama. Eebbaa toleeraa. Hussein Shuburnaan jedhani. Hussein Shuburnaan eessa dhuftanii? Ilurraa dhufne. Ilubaabooriirraa? Waa isiniif haa jedhu kaa? Waa fedhanuu jedhe. Isinii jedhu? Ilubaaboor. Kooyyee. Ilubaaboor. Ilubaaboor. Ilubaaboor fardi booraa ajjeesaan faachuma koora. Ilubaaboor fardi booraa ajjeesaan faachuma koora. Malayya baniya kilole sirbi male ora Malayya baniya kilole sirbi male ora Malayya baniya kilole sirbi male ora Malayya baniya kilole sirbi male. Maqaan kiyya Ahmad Adam jedhama. Ahmad Adam. Jiraata ganda hawwoo godina Baalee aanaa Haranna Bullu. Namatti tola. Baaleen akkaataa Finfinnee dhuftee jechuudha. Baalee irraa ka'ee Finfinnee daawwiidhaaf dhufe. Mee akkamitti ilaalte Finfinnee? Finfinneen baay'ee bareedaa keessattuu muummichi ministeera aangoo qabatee irraa asitti Finfinneen jijjiirama guddaa gaalaaletti baay'ee argeera. Baay'ee na gammachiifti baay'ee dasna jetteerti. Maqaan koo Darajjee Tufaan jedhama. Finfinneen akkamiin ilaalte? Finfinneen jijjiirama guddaa tokko baay'ee natti tolte. Bareeduudha. Keessa bashannanuufis namatti tolaami? Eeyyanudha. Maqaan koo Eebbisa Baayisaan jedhama. Maqaan koo Awwal Tamaamin jedhama. Awwal Tamaa. Jimmaa Aanaa Guma. Ijoollee ganda boree mutaati. Gummaa keessaa dhufte bunni warri gummaa keessuma addaa jedhama. Adda baay'ee. Isa taantutti gaawwira naaf iddee dhufta. Inshaallah. Qaqqabla. Maqaan koo Shallamaa Taama Garsaan jedhama. Akkamii Finfinnee? Finfinneen baay'ee namatti tola. Bareeduudha miti? Baay'ee bareeduudha. Akkamitti ilaalte miidhagina ishee? Miidhaginni ishee amma baay'ee hawwattuudha. Adawaa gaafa yaadatu yookiin waa'een adawaa gaafa ka'u maaltu dursee sammuu keetti dhufa? Adawaa gaafa yaadadhu umuriin keenya amma nuyi ijoolleedha. Adawaa gaafa yaadadhu warra lolan warra lolchiisan osoo hin taane kan yaadadhu isa adawaa nu yaadachiisee yaadadha. Baay'ee yaadachuu osoo hin taane inumaayyuu natti dammaqsa malee nama yaadachaa jiraadhudha. Gosa keenya artistii Haacaaluu Hundeessaa adawaa akka keenya ta'e isa nu yaadachiise akka keenya ta'e isa nutti hime akka nuti adawaadhaaf dubbannu akka nu adawaa jaallannu akka nu adawaan keenya jennu artistii Haacaaluu Hundeessaa. Isa yaadatta jechuudha. Adawaa jechuun injifannoo guddaa wayiitu sammuu koo keessa dhufa. Bara sanaa bara kolonii keessa ture. Biyyoonni Afrikaa hundiyyuu koloneeffatamanii biyyi akka Itoophiyaa fi Laabeeriyaa jedhamu isaan lamaan akka kolonii malee bilisa hafanii
Itoophiyaani biyyi keenya kuni gootonni baay'een irratti hirmaatanii akkuma kana immoo uummanni baay'een tokkummaadhaan irratti hirmaatee injifannoo guddaa akka galmeesse. Itoophiyaanonni injifataa ta'utu natti dhaga'ama. Injifannoo waan galmeessaniif baay'ee seenaan isaa baay'ee nama ta'a. Injifannoo yaadataa jechuudha. Tole, ati hoo? Anaaf Adwaani fakkeenya gootummaatti jedheen fudhadha. Sababni isaa hayyoonni keenya, abboonni keenya, akaakileen keenya nuti qaamaan arguu dhallee baanne haarsaa guddaa kan itti gaffalanii seenaa kaleessa jaalalli biyyaa maal akka ta'e, sabboonummaan maal akka ta'e maatiin nu dhaalchisan kan irraa barannudha jedhee yaada Adwaan. Jeneraaltonni waraana Adwaa gaggeessan lakkoofsaan meeqadha? Jeneraalota 30 ta'uu danda'u. Tole, mee jeneraaltota 30 kana keessaa kan yaadattu sadi maqaan dha. Ishii Taaddee Birruuti. Taaddee Birruu. Tokko immoo Waaqoo Guutuu. Waaqoo Guutuu. Tokko immoo Hagarii Tulluu. Hagarii Tulluu. Jeneraaltonni sadan kun waraana Adwaaf warra imalan. Jeneraalonni naannoo 7-8 na fakkaatanii. 7-8. 7-8 na fakkaatanii jira. Wanni waan qabu. Mee isaan keessaa nama sadan tokko maqaan dhuftaadha? Jeneraal Waaqoo Guutuu, akka Jaatanii Ali, Jeneraal Taaddasaa Birruu. Taaddasaa Birruu. Isaan kana jechuudha? Isaanis akka Jeneraal Haaji Adam Saaddoo. 11. 11. Ati hoo? 11dha. 11. Mee 11 sana keessaa sadi maqaanaadha. Sadi naa dhuftu gaa kan inni dhee ati dhahuu hin dandeessu jechuudha. Jeneraali Taaddasaa Birruu. Waaqoo Guutuu. Waaqoo Guutuu. Alii Cirrii. Alii Cirrii. Tole, ati hoo? Namicha Wallaggaa kana. Nu yaadachiistu? Yaadachiisi maaluu def? Abdiisaa Aagaa. Waa. Abdiisaa Aagaa. Tole. Ajaa'iba. Shooloo Adwaa hirmaateera. Inni waan naqe miti ala sana. Tokko kana caalaa waan hin yaadadhu miti. 11 ta'uu. Jeneraaltota kana sadan mee maqaanaadha kan beektu? Baalchaa Abbaa Nabsoo akkuma kana Garasuu Dhukii Abdiisaa Aagaallee bara sana keessa ture. Warreen kana lakkoofsaan aga sagaliiti maqaa isaanii beekuu baadullee. Sagaliidha jechuudha. Sadi duwwaa mee maqaanaa waami kan yaadattu? Kan yaadadhu. Amma dagadhe. Maqaa isaaniidha yaadattu jechuudha. Jeneraalotni sana keessaati 11 jedhamaa turanii. 11 jechuudha. Maqaadhaan mee sadi naa dhahi? Jeneraalotni achi keessatti hirmaatanii Baalchaa Saafoo, Garasuu Dhukii. Yaa ogaa. Ata kummatti naa kute. Sadii keessa nama yaadannee. Jadi guutummaa deebisuu qaba. Tokko si hafee jedhe. Tokko naafa. Maalan jedhaa. Natti baay'atan. Achi jiruuf achi hirmaatanii hirmaatan hin beekne. Sirrii isaa baay'atanii wallaalte. Injifannoon yaadannoo Adwaa kan bara kanaa yookiin kan bara 2018 yeroo meeqafaaf kabajama? Yeroo sadaffaaf kabajama. Yeroo sadaffaatiif kabajama jechuudha. Dhugaa? Isatti fakkaata garuu. Sadi qofa moo? Waggaa 39. Yeroo 39ffaaf jechuudha. Kabajama. Dhugaa? Yaadatu. Yeroo 40ffaaf. Yeroo 40ffaaf. Dhugaa? Miti gargaartu maal jedhisteenaa? Dhibbaa fi 10 waan akkasii. Dhibbaaf 10 jechuudha. Yeroo 30ffaaf yeroo dhibbaa fi meeqate? Dhibbaaf 10 jechuudha. Walii galtuu akkami? Manatti waliin gallu bakkeetti walii galla. Walii gallanii manatti. Manatti walii. Kanaafuu atis 30 atis dhibbaaf 10 naa qabannu. Ayyee inta. Akkasuma Yeroo afuriif. yeroo arfaffaatti jechuudha. Oh my God! Yeroo 18ffaadha. Laa.
Ay dogoggoruu hin danda'u. Yeroo 132 133 akkas. Ebaaf sooddomii sadii jechuudha. Geenyerrachi? Dhugaan? Geenyerrachi? Waan gadi natti fakkaata. Anu dursee dhaqxeeti. Lageen gurguddoo Itoophiyaan qabdu keessaa kan biyya keessaa alatti hin baanee fi asuma Itoophiyaa keessaa hin baane eenyudha? Waabee. Dhugaa? Inni as keessaan bahu? Keessaa fi biyya alaaleen tajaajilan natti fakkaata. Kan hin tajaajille Itoophiyaa keessaa kan hin baane hin jedhee. Itoophiyaa keessaa kan baane gannaalee illee akkasuma hin bahu natti fakkaate. Gannaalee. Gannaalee. Gannaalee fi Waabii Shabalee jechuudha. Waabii Shabalee. Waaw. Gibee. Gibee. Awaash. Awwaash. Awaash. Ay gibeedha. Gibee. Siif gibee. Ati moo Awaashiin jedha. Inni awwaash jedhee inni gibee jedhee eenyutu argatee egaa rabbitu beeka. Atillee ni beekta. Anillee ni beeka. Laga Awaashee jedhama. Awwaash. Awwaash jedhama. Ay Awaashee. Dhugaa? Laga Awaash taala. Laga Awaash. Awwaash. Awwaash hin bahu biyya keessaa? Awaash biyya keessaa hin bahu. Laga Hawaas. Awwaash. Awwaash hin bahu laga keessaa? Biyya kana keessaa? Itoophiyaa tajaajila malee Itoophiyaa keessa hin bahu. Aduun guyyaatti si'a meeqa dacheetti naannofti? Guyyaatti Si'a meeqa naannofti dacheetti? 360. 360 jechuudha. Hin banne. Hin dadhabdu? Si'a 360 guutuu. Dhugaa? Nama hin gaddisiistu garuu. Ay kennaa masheeti. Kennaa masheeti waan ta'eef dirqama si'a 360 naannofti jechuudha. Si'a tokko qofa naannofti. Si'a tokko ofirra naannoftee fixuudhaaf immoo sa'a 24tti fudhata jechuudha. Kanaaf yeroo tokko qofa naannofti. Yeroo tokko qaana. Samiirraa kan lafa qabdu sekoondii 8 keessatti kan ishiin immoo itti naannoftu sa'aatii 24 ta'uu danda'a. Maal kan guyyaa ta'uu danda'a. Sa'aatii 24 guutuu naannofti jechuudha. Akka jechuun si'a 24 guutuu boqonnaan qabdu halkanii. Boqonnaan qabdu halkanii guyyaa naannaan moolti jechuudha. Si'a torba. Si'a torba. Si'a torba guutuu naannaa olti. Hin dadhabdu akkam? Hin dadhabdu uumama waan taateef. Uumama ishee waan ta'eef hin dadhabdu. Uumama ishee waan taateef torbaa olis yoo naannofte hin dadhabdu. Aduun guyyaatti dacheetti kan naannoftu si'uma tokko. Sana booda halkan ta'a. Guyyaa lammataas immoo akkuma kana. Akkasuma kana si'a tokko deefittee naannofte jechuudha. Dhugaa? Jedhama. Si'a tokko. Si'a tokko. Yeroo kam ganama moo galgala? Guyyaa sa'aatii 24 keessaa yoo ta'e sa'aatii 24 keessaa guyyaa tokkoof guutuu addunyaa kanarra akka naannoftan hin beeku. Guyyaa tokkoof asirra naannofte jechuudha. Dacheetti guyyaa tokkoof naannofte aduu. Dhugaa? Lama sadii fa'aa innaa dhabu dhageessee hin beektu? Nageenya yeroo 2-3 bareedni dhiya. Kanaafuu guyyaa tokko isa dhiyu tokkuma naannofte jechuudha. Gosa Oromoo keessaa ilmaan sadan sooddoo jedhamuun kan beekaman eenyu fa'i? Sadan sooddoo gaafa jedhamu dhageessee beektaa? Sadeen sooddoo ni dhaga'e. Gara kam jiru laata isaan? Shawaa keessa akka ta'e ni beeka. Dhageessee beektaa waa'ee sadan kan? Akkas gara kibbaatti. Sadan sooddoo jedhamu kaa ilmaan sadan sooddoo eenyudha faata isaan? Odeeffannoo seenaa kana baay'een qabu silaana qabachiiste. Jadi lagi yaadime ilmaan isaanii eenyu sitti fakkaata? Sadeen sooddoo jechuu qofaan dhagaa malee. Ilmaan sadan sana dhageessee hin beeku. Dhugaa? Karrayyuu. Karrayyuu. Sadan sooddoo. Kuyyuu. Kuyyuu. Karrayyuu, kuyyuu, tole tokko si'a. Kuyyuu. Sadan sooddoo. Warra ittuudha. Ittuun isaanii kan saniiti. Ituu. Ituu. Kuyyuu fi karrayyuu. Ilmaan sooddoo sadan jechuudha. Yoon dogoggores tokkoon dogoggora dheeyyaadha. Malee. Walloo natti fakkaatan. Walloo tokko. Harargeenis. Harargee. Tokko. Arsii natti fakkaata. Arsii. Ilmaan sadan sooddoo Walloo Harargee Arsii jechuudha. Oromoo
Oromoo Boorana. Boorana. Boorana Bareentu. Bareentu. Oromoo Mancaatu Lama. Oromoo Mancaatu Lama. Ilmaan sana soodoo jechuudha. Akkasuma fakkaata. Dhageessee beektu? Yookaan? Warra gumbichuu. Gumbichuu tokko. Diichee warra jedhamu illee ni jiru. Diichee lama. Ayyee. Tokko nan gargaartu. Yaadachuun dandeenya waan sana. Ilmaan Sooddoo sadanii hortee ilmaan Tuulamaa keessaa warra Tummee, warra Liibanii fi warra Tummee, warra Liiban. Jabaadhu. Warra Tummee, warra Liibanii fi ishii tokkotti naa guuteetu. Aliin guutu lakki. Asitti guutaa doriin guutu. Qabxii muraasatti kennaa jira. Naannoof neessa. Sirba sin dhaggeeffachiisa. Sirba kana yoo dandeessan irraanaa jettu yoo dadhabdan immoo maqaa weellisaa isaa natti himtu jechuudha. Yaa Sooddoo biyya bakkee wayyaa. Yaa Sooddoo biyya bakkee wayyaa. Sifan guggubaadhaan akka dhakaa gayyaan akka dhakaa gayyaan akka dhakaa gayyaan akka dhakaa gayyaan. Hawwituun argattu dhofaa yaafadhu barii. Hawwituun argattu dhofaa yaafadhu barii. Biyya bakkee wayyaa Gabra Maariyaam gaarii Gabra Maariyaam gaarii Gabra Maariyaam gaarii Gabra Maariyaam gaarii. Artistii kana maqaa isaallee garuu hin beeku Geetaachoo Hayilamaariyaam na fakkaata. Geetaachoo Hayilamaariyaam. Hailuu Kitaabaa. Hailuu Kitaabaa. Haalli keessa hin jiru. Maqaa weellistootaan beekerra hedduu. Walumaa gala. Hailuu Kitaabaadha. Hailuu Kitaabaa. Daawituu Guutamaa Takkaati. Daawit Guutamaa. Daawit Guutamaa. Eeyya. Haa ta'u. Eeyyan asuma ta'u. Hayilamaariyaam Taaddasaati. Taaddasa. Akkas fakkaan sagaleessa? Jedhee mayyaadha. Tole. Ati yoo tilmaamitu. Gaafuma inni sabichi banamu kan natti dhufee nadhii galaanii. Nadhii galaanii. Daadhii jechuudha. Daadhii galaanii. Daadhii galaan. Weellisaa Daadhii Galaan. Weellisaa Hayilamaariyaam Taaddasa. Mee carraa kanatti fayyadamaati. Atis hiriyaa keetiif atis isaaf mee jaalala keessa waliif ibsaa. Isaaf moo? Isaaf. Namni jaalala akkamii walii ibsuun? Walii ibsuun? As waliin jennee nuti. Akkati. Walii ibsuun. Jechi jiru si jaalala dariyaa gaana. Jaalala dariyaa. Kotu. Galatoomaa ulfaadhaa. Hawwituun argattu dhofaa yaafadhu barii. Hawwituun argattu. Kabajamtoota daawwattoota keenya AMN Plus irraa qophii dilbataa qophiin immoo qophii qora sammuuti kan isin haga yoonaatti daawwachaa turtanii qophii qora sammuu keenya guyyaa har'aa akkamiin ilaaltanii gaaffileen egaa yaadannoo injifannoo Adawaa wajjin wal qabatan akkasumas beekumsa walii garaa qindeeffannee egaa namoota gaafachaatidha kan inni turre isin gaaffiiwwan gaafatamaa turan keessaa meeqa deebistanii hagamuu yaaltan isa jedhuuf egaa karaa toora marsariitii hawaasaa keenya Facebookii AMN Plus afaan Oromoo akkasumas YouTube akkasumas illee toora bilbila screenii jalatti deemaa jiru nigaa yaada keessan nuun qooduuti dandeessu qophiin qora sammuu keenya guyyaa har'aarraa hedduu barattan akkasumas akkatti bohaartan egaa abdii guddaadha kana ni qabu haala kanaan qindeessinee ogeessota kaameeraa akkasumas suur-sagalee akkasumas illee gulaaltota waliin ta'uudhaan qophii miidhagaa fi bareedaa kana egaa simbiraan geenyeeti kan nuti jirru qophicha qopheessuun immoo turtii kasii waliin taasisee aancaattu shumiiti torban garuu haga wal agarrutti torban kun torban miidhagaa torban bareedaa torbanitti waan yaaddaan itti milkooftan akkasumas immoo dhaloota seenaa qoratee seenaa beeku akkasumas seenaa isaa haasa'u immoo rabbiin nu haa taasisuun dhaamsa keenya haga torbanitti torban gaarii.